caaltu gurbaa farsaamite heerumte gurbaa barandaa jala bortimte qabeenya murtaar fuute gurbattiin fidde jedhanii jechuudha. Ani achi keessatti viidiyoo caaltu keessatti waan hedduu taazabee qaba kaleessa viidiyoo isii keessatti viidiyoo isii haasaa keessatti isin akkana ta'a jette. Maatiin caaltuu maaliif caaltu lol maatiin muktaar maaliif caaltu lolan beekta wanni caaltu lolanii caaltuun akka ilmaan isiiti tokko ilmoo isii lamaffaa immoo abbaa manaa isii addaan hin baaneef jechuudha. Sadaffaa immoo caaltuun ani sargi godhachuu dhufee jettee qubeellaa itti agarsiisu ati qubeellaa nuti agarsiisuu dhufte immoo maaliif dhufte bakka hedduu takka tirtiran jechuudha. Miira biraa keessa jiranii maatiin muktaar qabeenya isaa fudhattee isattiin galtee kana farsaamii kana maalii kana pheenxee kana jinnii kana maalii jedhan wanni isaan akkatti lolanii fi kuni maali garuu eenyufi muktaariif immoo caaltuuf lolan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessanii hordoftoota kabajamtoota kiyyaa akkuma beektanii hedduu takka kan namatti toluudha akka kiyyatti caaltuun immoo maatiin muktaari caaltuudhaan baay'ee lolan. Sababni isaa lolaniini hedduu takka lolaniini kana gurbaa farsaamitti heerumtaa kana gurbaa barandaa jala godhutti kana gurbaa pheenxee kana gurbaa waan qabneeti kana gurbaa bakka injiraa miti. Caaltuun immoo maaltu isin galchee kana kaache dhugu maxxana biyyoo ka qama maxxana biyyoo jedhan jechuudha. Maaliif caaltu lolan beektu baga siin lolan maatiin gaariin nama lolata. Ay lakki ana gamma inni waggaa kudhaniiti ana akkasumatti taa'ee gamnaamina sirriidhaan dubartiin teettee hedduu dhugaadha. Garuu wanni caaltu lolan hedduu takka namatti itti gammade. Caaltu baga lolatanii namni isiin isa dhiiftee akka bakka biraan seenne isa dhiiftee akka hin deemne yaada sanii jechuudha ilaalchi warri qabu. Maaliif ilmoo tanaa abbaan biraa injiraa miti abbaan otoo jiru abbaan bira gaafa fakkeenyaaf mana namaa seentee bultii biraa amma bultii mama jettu kana yookiin immoo mama jettu kanatti heerumteeyyuu maal isin fakkaata ilmoon isii sun ni jibbamti. Okey sun akkasitti achi keessatti caaltu wanni isiin balleessaa qabdu hedduu tuffatte maatii muktaar hin tuffatte. Mee viidiyoo isii dhugaatti warra qaqqabdanii ilaala. Dantaakiyyaa miti akka feetan ta'a akkasaa jechuu hin qabdu. Kabaja godhuu qabdi. Tokkoffaa niitii obboleessaa sun niitii hangafa taari obboleessi isii akkasuma niitiin isaa sunillee hangafa caaltuuti. Kabaja godhuufii qabdi. Dantaa keessanii ka. Ani akkanuma tantaa'e maali? Wanni hundi akkaataa qaba tartiiba qaba. Dantaa keessanii odoon ta'an ila haasuma keessattu tasgabbooftee odoo itti obsitee mitiire heeruma heddii mitiire okey heeruma heddii yeroo heeruma hedduu akka feetee bakka injiraa miti mii keessatti viidiyoo qaqqaba laala odoon hubatiin immoo hin haasa'ina koomantii illee hin barreessina wanniin an keessatti qaqqabee ilaalee jechuudha caaltu. Koomeen isaan irraa qaban immoo baay'ee namatti dhagama. Caaltuuf barumsa ta'a jedhee yaada. Caaltu yoo kanarraan baratiin yoo lola kana hin fudhatiin barumsa asii achi fudhatu. Bakka ani heeruma daaminaamina odoon taane heeruma tareen qabu ilmoo qabdi taa'us dandeetti rakkoon qabu maal rakkoo qaba. Muktaar inshallah shanjaa yoo fuudhelle isin taa'uu dandeetti. Maaliif maatiin qabeenya fuutee ittiin galtee siyaasadhaan malaan kan jedhan gurbaan alarraa dhufee minaamina kan jedhanillee feekii wayina fakkaate dhugaa natti fakkaanne diyaaspooraallee natti fakkaanne. Garuu jira akka nama diyaaspoora fakkaata garuu nama gurbaan tiktookirra ni jira. Gurbaan isii sun tiktookirra ni jira. Kanaaf immoo tuyyuu jechuudha. Caaltuun akkuma amma warri gorfate kana eeggattee obsitee gurbaa jechuullee dhiiftee muktaari mijibbitee niitiin lammaffaa jalaa deemtisinti otoo deebite isuma isii wayya. Warrillee maaliif isiif aara? Maaliif isii lolata? Maaliif gizee muktaara chee darbe isitti xagga'ee beetani isiin tun kophaan jirtu inni dhiira akka fedhe ta'a jedhanii isimatti xaggaan. Kanaaf caaltu nama tasgabbooftee obsitee abbaa manaa isii duratti muktaaritti deebitee araaramtee inshallah sargee lammaffallee godhatu godhattee itti deebi'uu qabdi malee ana akka kiyyaatti firoo jedhan kanatti heerumuu qabdu. Tokkoffaa amantaa minaamina jedhanii amantaa akka abbaati minaamina itti isilleen. Amantaa akka abbaas ta'u mirgi akka abbaas ta'u amantaaf maaliin jedhaniyyuu amantaa fi waa lama waa jedhan. Amantaa biyya immoo amantaa maaliin addaan jedhan akka ta'e hin beeku.
akkasi jenne ishee silaa amantaa kabraatiin kana amantaa jijjiiratu jedhamu minaa akkas jira miti silaa caaltu ta'e jechuudha silaa caaltu ta'e duraan obsi waggaa 3 obsi maal amma obsite inni illee amma seenee jira muttaarillee gaabbee jira sirriitti gaabbee jira waan kan madalagu yaani injiraamti akkanumatti gaabbee jira erga gaabbee isin immoo sa'a kanatti yeroo isitti fayyadamu anumatu jira anumatu maalidha oduun jedhaniiti caaltuun akka aartii oduun namni gaafa aaree waa hedduu balleessa wallahi gaafa aare wanta guddaatu bata gaafa aareetti gaafa obseeti immoo wanti guddaan sun xiqqishuu taati salphamatti jechuudha gaafa obsa qabaate gaafa aarii muktaar laal gaafa akkaataa muktaar itti fuudhee laalte gaafa muktaar dubartii biraa jalatti akkas lama saataatu deemu laalte caaltu waa baay'ee balleessite dubartiin keessattuu gaafa aartu waan baay'ee balleessite ani maal kolfee isinitti fakkaata akka durba zamanaatti jiraadhu jedhee na buleesse muktaar akka durba zamanaatti jiraadhu dhiira biraatti na hiruun jedheen ulfaata wallahi akkas jechuun qabu sila nama guddaa ta'e akkas jechuun qabu akkas jedhee ture ala kulli haal hundumaaniyyuu jechuudha caaltu habiibtii guddaa yoo obsite firaa keellee dhiisi muktaarii keetitti deebi muktaarii kee wajjin jiraadhu waa hedduu jechuun innillee waa hedduu argee jira qormaatanii jira ufis argee jira ufis beekee jira amma sa'a kanatti inni uf beekee waa hedduu argee isii sanduuqa illee jiraachuu kumaan danda'u dhuguma wallahi inni maqaan isii Simraan hojii jiraachuu hin danda'u Simraan hojii walitti deebi'ee bakka tokko jiraachuu hin danda'u dhiifama garuu akka yaada kiyyaatti caaltuun alaabaa lazzaa jinni jaankaa dhiiftee abbaa warraa isheetitti nagaan deebitee ilmoo isiititti nagaan deebitee otoo jettee baay'ee natti tola akka kiyyaatti jechuudha akka kiyyaatti yaade akkaan yaadetti baay'ee natti tola kanaaf obboleeyyan kiyya qaqqashtii video isaanii san keessatti ilaalati yaada kennaa malee arraba ta'uu maal ta'uu koomantiidha nama dhabsina an akka mataa kootti wanni itti gammadu wanni har'as buruus itti gammadu caaltu muktaaritti deebi'uudha jarallee wanni lolanii fi isilleen jara tuffachuu jaraa waa jechuu kabaja isaanii dhabuu jiraamte bakka baay'ee dhabde kabaja isaanii baay'ee bakka tuffatte jechuudha dantaa kiyyaa miti jettee bira kana godhatte jechuun qabdu maatii kabaja qabduu fi qabdi akkuma maatii isiitti ilaaluu qabdi maatii isi fakkeenya fama caaltu miidiyaa irra fiddeen beeytu akkasitti ijoolleen tokko kabaja erga goote maatii kana kabaja godhuu qabda xiqqeessuun qabdu ulfina qaba maatiin nama kamuntu ulfina godhuu fi qabda bakka haya danta keessanii maaltu nageereen akkas amma tokko fanniiti obboleessaa san akkasitti xiqqeessuun qabdu baay'ee xiqqeessitaniiti obboleessaa san wallahi lazii akkasiiti hundumaafuyyoo dhiifama hundumaafuu wanni nu laallee irra galchinee laallee kanuma wanni nu irra galchinee laallee namoonni tokko ila wanni isinii galo dhiifama namni waan tokko irratti raraashkini immoo yookiin immoo yaada kennatu waan irra ta'e tokko irraa dubbatudha warri yuutuubii kun namoonni tokko nene warri jettanii afaan bantan jechuudha nama rasuudhaaf laagaa bantanii deemtan tokko waan tokko wadda namni tokko waan tokko irraa dubbate rakkoo tokko akka hin qabne nama sana irraa dubbate namni sun guddina nama sanii agarsiisa si hagalu tamataan maal godha nama akka asin jedhu kana video kee asmaratti please video kee like share subscribe gochuu hin dagatina isinatti himeen jira hin dagatina comment illee babbareedaa barreessa hin dagatina caaltuun immoo muktaaritti deebuu qabdi hin dagatina caaltuun dirqama ishee muktaaritti deebuu qabdi comment barreessa muktaaritti deebuu qabdi caaltuun muktaaritti deebuu jedha barreessa bakka videoon kun akka fu jedhe kutu